Shama hordoftoota keenya akkam nagaa fayyaadhaa nagaa qabdanii nagaa keessanii kan isiniin jechaa nagaa isinirra dhaamataa yuunit waan maatiksii kutaa sagalee ho'anii ilaallu ta'a farzar onseetii ho'anii ilaallu ta'a jechuudha. Farzar onseetii ho'anii ilaallu ta'a seetota seeta kan ho'anii ilaallu ta'a asirratti learning outcome kan ilaallu. Eega boqonnaa kana finnee booda wanta argachuu qabnu wanta beekuu qabnu kan jiru jechuudha. Kanneen beekuu danda'uu qabnaa jechuudha. Adda baasnee beekuu danda'uu qabnaa jechuudha. Inni at the end of this unity dhuma unity kanaa jechuudha. You will able to maal godhuu danda'uu qabdaa jechuudha. Isaan asii gadiitti gattarraa kana ibsuu danda'uu qabdaa jechuudha. Eega unity tana finnee booda kanaafuu tokko irra kan jiru maal jedha explain fact about seetii waa'ee seetii isa dhugaa ibsa waa'ee seetii isa dhugaa sana ibsuu danda'uu qabda jechuudha. Seetii jechuun maal akka ta'e ibsitee beekuu danda'uu qabda eega yuunitiin kun dhume booda jechuudha. Xumura yuunitii kana booda yuunitii kana baratte kan jedhamu kana beekuu qabda jechuudha. Inni lammataa describing seetii in different way seetii tana ibsuu karaalee garaagaraatiin in different ways karaalee garaagaraatiin seetota kana ibsu jechuudha. Inni afuraffaa deebi'ee divine operation seetii on seetii operationidhaan seetii keenya san ibsuu deebi'ee demonstrate set operation using Venn diagramidha jechuudha. Agarsiisuu operationii seetii keenyaa san Venn diagramidhaan giraafii isaa san kaaftee agarsiisuu jechuudha. Deebinee apply rules faayidaa inni qabu seerri isaatii fi qajeelfamni isaa apply rules and principle theory of practical situation haala jiruuf jireenyaa kana keessatti akkamitti akka faayidaa qabu jechuudha. Kan jara kana keessatti practically kan ilaallu ta'a jechuudha. Itti aansee jechuudha. Eega kana boqonnaan kun dhume jechuudha. Main component kan ilaallu ta'a jechuudha. Main component inni yaada ijoo unity kana takka tuqaan takka description of component jechuudha. Ibsa konseptii waa'ee seetii keenyaa ibsuudha. Notation of seetii beekuu takka tuqaan lama operation on seetii inni sadaffaa takka tuqaan afurmoo application operation on seetiidha. Sanboota keentarmeefis samaraay fi review jira kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kan hunda dhumarratti dhuma boqonnaa kana waliin ilaallu ta'a bal'ifnee inshallah kan waliin ilaallu ta'a. Introduction seensa kan ilaallu ta'a waa'ee seetii boqonnaa in grade 7 you have learning basic division and operation set involving seetiidha. Yaa waa'ee seetiidha kutaa 7 keessa barattee jirtaadha jechuudha. Ibsa isaatii fi operation involving seetii isaa kana barattee jirtaa jechuudha. The concept of service fundamental of part of present day of mathematical jireenya guyyaa keessatti jechuudha. The concept of the state service jireenya guyyaa keessatti akkamitti akka tajaajilu mathematical part of present day jireenya guyyaa keessatti akkamitti nu fayyadu inni application isaa maal akka ta'e kana ilaaluu dandeenya jechuudha. Karaa fuulduratti today this is concept big used almost every such of mathematics keessatti akkamitti akka faayidaa qabu kan ilaallu ta'a jechuudha. Branch mathematics keessatti akkamitti akka faayidaa qabu we use set division concept nuti seetii malee seetiidhaan we use seetii fayyadamnee jechuudha. Jecha seetii fayyadamnee maal ibsinaa jechuudha ibsuu dandeenyaa. Eenyuun function fi relation fi function ibsuu dandeenya. Relation jechuun mathematics keessatti gahee guddaa kan qabu yommuu ta'u damee relation jechuun function special type relation waan ta'eef kana keessatti kan jiru ta'a jechuudha. Kan ilaalu in this unity kana keessatti you will discuss further on set division operation and application ibsa isaatii fi hojii isaatii fi faayidaa isaa jireenya keessatti akkamitti akka qabu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Takka tuqaan takka description of concept seetii ibsa isaa
yaada rimeetii wajjin kan ilaallu ta'a jira. Aktivitii takka tuqaa takka yommuu dalanyu gaafii tokkoffaan divine set in your own word dha. Dhuunfaa keetiin seetii akkamitti ibsitaa jira. Dhuunfaa keetiin ammoo osoo viidiyoo tana ilaaluu jirtu qabdii mukoruu danda'u qabdaa jechuudha. Hoota 9:7 kana kanatti barachaa waan turteef jecha seetii jedhamu kan afaanumaa ingilifumaa jijjiirame malee maal akka ta'e jechuudha beekuu qabdaa jechuudha. Define set your own word yoo kana jechuudha. Seetii jechuun seetii is a collection of about will defining of the object or element dha jechuudha. Walitti qabamiinsa wanta tokko wanta sanillee kan nama hunda kan nama osoo wal mamsifne kan walii galchisuu maal jedhama isa jedhama jechuudha. Define on seetii your own word dhuunfaa keetiin jecha dhuunfaa keetiin ibsuu akkasiin yoo taate kana jechuudha. Gaafii lamaffaa which of the following will define set or which are not justify your answer. Deebii ta'e adda baasee haa ijaa deebisa sirrii. Fakkeenya walitti qabamiinsa will define jechuun maal jechuudha dura kan jedhamu will define jechuun maal jechuu akka ta'e ibsa isaa sirrii beekuu qabna. Will define yoo hin beeknetti exercise activity takka irraa gaafii lamaffaarra jiru kan aabaa caajee hatarraa kan deebisuudhaaf xiqqishoon ulfaata waan ta'eef isa beekuu danda'uu qabna jechuudha. Will define jechuun wanta yoo namni tokko dhufee kan ilaalu taate namni adda addaa yaada waliin mamsifne. Mucaan kilaasiin aan walitti qabamiinsi kilaasii 9ffaa ni jiraa hoo taate yoo nama biraa fidanii agarsiisanillee kan waan nama karaa akkachiisu jechuudha. Waan akkanaatiin will define jennaan. Jechi san yoo will define katoo taate jechuudha. Jettee walii galuu jechuudha. Will define ammoo walitti qabamiinsa jechuudha. Yoo fakkeenyaaf namni kilaasii tokko keessa jiru keessa bareedduun fakkeenyaaf abaluu jettee yoo kaati himadhu siin jaan tasiif bareedduu nama bira fokkatu waan ta'uu dandeette ammoo will define hin ta'u jechuudha. Will define jechuun wanta wal nama karaa akkachiifne wanta dhugaa jechuu kan ta'e fakkeenyaaf amata keessa baatii 12 jira yookaan ji'a 12 jira yoo jette abbaa fedhillee haa ta'u afaanumaa jijjiirama malee jijjiiramu laanguweejii dhufa malee wanni biraa takka jijjiiramu hin jiru jechuudha. Kanaaf will define jennaan jechuudha. Sanirra dhaabbanne yommuu ilaallu aan maal jedha collection of student in your class dha. Walitti qabamiinsa barattoota kilaasii takkaa set will define jennee ni ibsina moo hin ibsinu jechuudha. Amma yoo kutaa 9ffaa tarreessii yoo siin jaan warra 9ffaa keessa jiru san abaluu jettee tarreessuu dandeessa. Yoo nama biraa fidanii tarreessuu dandeessa. Kun kanaafuu maali aan collection of students in your class barattoota walitti qabamiinsa barattoota kilaasii takkaa kan jennu sun ni ta'a jechuudha. Inni kun maali will define dha jechuudha. Gaafiin tokkoffaan will define seetii dha jechuudha. Will define seetii dha gaafii tokkoffaan. Gaafii lamaffaa baan collection of beautiful girl in your class. Kilaasii san keessa dubartoota bareedduudha jedha. Tarii yoo nama biraa fiddee bakka biraarraa kilaasii takka keessa jechuudha. Tantu bareedduudha ta kilaasii tana keessa jiru eega jettuun taate inni tokko isii biraa filachuu danda'a. Inni tokko immoo nama biraa filachuu danda'a waan ta'eef inni kun maali will define miti will define seetii miti jennaan jechuudha. B is not will define seetii jennaan jechuudha. B'n nootidha jechuudha. B'n gaafiin b'n teenya not will define seetii dha jechuudha. Inni isaa jechuudha. Gaafii sadaffaa maal jedha collection of all color in the rainbow. Sabbata gaaloo ka jennuun san kalariin sabbata gaaloo san amma fiddee firii torbeen jechuun nama ka gaafatu taate namni biyya alarraa dhufe haa ta'u namni as ka jiru ta'u wal nama karaa akkachiisu karaa isaa sun siimuu danda'a jechuudha. Kun maal jennaan kun maali will define seetii dha jechuudha. Will define seetii jennaan jechuudha. Inni gaafii afuraffaan ammoo collection of
collection of consonant of English alphabet. Kunillee maal jaa qubeen dubbifamaan Ingiliffaadha. Maali elementii alfaabeetii walitti qabamsiisan seetidha. Maaliif walii qabsiin jaan dubbifamaan kamii walitti namni biraatti soo dhufe asii tarreessu ta'a jechuudha. Kunillee maali will divined seetidha jechuudha. Will divined seetidha jechuudha. Will divined seetii jennaan jechuudha. Inni in collection of hard work teacher in your class dha jechuudha. Hard work collection of hard work teacher of your class dha jechuudha. Walitti qabamiinsa kilaasii barsiisotaa keessa cimina jabeenya isaanii kan ibsu maal beektaa inni tokko laaffate inni tokko jabaachuu waan jiru waan ta'eef kun miti maal jennaan will not will divined jennaan jechuudha. Divined seetidha jechuudha. Kana activity haala kanaan ilaallee yoo waa'ee seet will divined isin gaafatan deebisuu danda'uu qabdanii jechuudha. Waa'ee kanarratti ibsa kitaabnaa haa yommuu ilaallu ibsa kitaabnaa haa irratti a set is collection will define object or element dha jechuudha. Walitti qabamiinsa beekamaa walitti qabamiinsa meeshaa takkaa yookaan immoo elementoota takkaati jechuudha. Nama walitti qabamiinsa wanta takkaa kan jennudha jechuudha. When we say that will define it yommuu nuti seetiisa will define kan jennuun objectiinsa meeshaan san maali we are able to determine whether object waa'ee objectii sanii kan murteessinuuni jechuudha wanta sanii. Kan ilaalluuti seetiin set are usually denoted capital letter. Seetiin baratamaadha jechuudha. Kan inni bakka bu'ee katabamu seetiin maali qubee gurguddaanii jechuudha. ABC XYZ jettee akkasitti yoomuu element of is jettee akkatti kan tarreessu yoo katootaati yeroo mara inni maali kaapitaalidha jechuudha. Yoo seetii are usual donated small capital yoo siin jee falsedha jechuudha. Mitidha jechuudha. Inni lamaffaa nootii keenyaa jechuudha. The element of set is represented small letter. Small letter idhaan kan bakka bu'u immoo elementoota jechuudha. Elementoota kamii? Elementoota seetii san keessatti argamu jechuudha. Elementii jechuun maali? Miseensa jechuudha. Membershipii in seetii san keessatti argamuutu maal jedhama? Elementii jedhama waan ta'eef warroonni elementiidha. Small letter idhaan katabamaa jechuudha. Small letter jechuun warra qubee xixiqqaadhaan kan katabamu jechuudha. Element if A is an element of set A kan jennu yoo taate yoo A keenya fakkeenyaaf element of A is element of set A yoo jennu ta'e set A capital kan jennu taate jechuudha. Akkana katabna jechuudha. Jecha seetiin A keenya keessatti argamaa jechuudha. A xiqqaan keenya kun jennee ibsuu dandeenya. Gama biraatiin A belong to A capital yoo jennu taate illee ni ta'a jechuudha. Kan agarsiisuu ni dandeenya jechuudha. Gama biraatiin akkana jennee illee ibsuu ni dandeenya jechuudha. Yoo maaliin yeroo huntanaa seetiin keenya qubee guddaan katabamnaa qubee guddaan katabnee ammoo tokkotti goonee aan keenyas keessa jiraa jennee ibsuudhaaf ni dandeenya jechuudha. Gama biraatiin mallattoodhaan akka fireedaalitti fayyadamnee ni ibsina jechuudha. Mallattoo akka elementii ii fakkaatu kana fayyadamnee ibsuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf aan kun seetii A keessatti A guddaa keessatti argamaa jennee katabuudhaaf akka katabnaa jechuudha. Yoo ka jiraatu taate akka katabna. Yoo hin jiraanne immoo akkana katabna. Osoo kan namuu baatee ka jiraatu taate akka katabnaa jechuudha. Elementiin kun seetii kanaati jechuudha. Seetii kana keessatti argamaa jechuudha. Elementiin kun kana keessatti argama. Yoo akka ta'e immoo hin argamu jechuudha. Humni beekuu qabnu kana gisee dubbisnus akkatti adda baasnee dubbisnaa jechuudha. Kanaafuu example kan ilaallu ta'e example tokkoffaa the set of student your class will define yoo jenne clear is noun jedha. Wanti kun wanta beekamaa waan ta'eef wanta wal nama mamsiifne will define set jennee jechuudha. Kanneen roofuun tana irratti haasofnee jira.
the collection of handsome boy your class deja will define gurba breedan class san keessa dhiirota babbareedaa jira naam jechuu jira hundi exercise takka takka daleenye asirratti dhaabnu ta'a jechuudha. Exercise takka one which of the following will define objective kamtu will define city akka ta'e ibsii jaa akka roof laalle sanitti kan walii ilaallu ta'a walii ilaallu isee ilaaltu siifillee gaariidhaa qabaa viidiyoo tana yommuu yaaltee sanbooda waan na ijoollee kan irra dhaggeeffatu ta'a. Gaaffii tokkoffaarraa gaaffii aan akkam jaa a collection of all boys is your class jedha walitti qabameesi dargaggoota kilaasii sanii tarreessuu jee tarreessuu waan dandeenyuuf maali we divided setidha jechuudhaan divided setidha. Gaaffii baan ammoo gulaallu a collection of efficient doctor of hospital jedha doktoreetii hospitaalaa san keessa gahaa ta'ee fi cimaa ta'ee jira jechuudha. Tarii yoo hospitaala ati dhayite sanitti jabaate hospitaala bira irratti namni yaalamee dhufe nama hospitaala biraa addaa harkee dhufe kun efficientii miti jee karaa karuu waan danda'uuf kun wal nama karaa karsiisa waan ta'eef not gaaffii waan not will divided setidha jechuudha. Gaaffii can ammoo a collection all of natural number less than 10 walitti qabamisi lakkoofsa natural numberii dhibbaa gadii will divided nootiidha hanjoo adda baasijaa will divided setidha jechuudha. Will divided setidha jechuudha nama sirriitti setidha miseensi jedhanii jechuudha. Yoo ibsinu taate lakkoofsi lamarraa fi natural number kan jennu miseensi natural number kan jennu takkarraa fi haga 2 3 4 6tti fufaa haga 99tti maali miseensa ta'uu waan danda'uuf kunillee setidha jennaani jechuun maal jennaan will divided jechuudha. Gaaffii can will divided the collection of song by artist Tilahun Gasasaadha jaa zafanni waliigala walitti qabamisaa Tilahun Gasasa maali jaa the collection of song by artist Tilahun jaa walitti qabamisa Dr. Artist Tilahun Gasasaa ni ta'a jaa zafanni isaa walitti qabamee zafanni nama tokko walitti qabamisa waan ta'eef will divided ni ta'a jechuudha. Will divided jechuun innis moment irratti gaaffii isin gaafachuu dandeessanii gaaffii lama baafanii ilaallu ta'a. Maal gaafate leeta jee haa fudhannu jee leeta haa fudhannu seetiin keenya elementoota takka 2 3 4 5 6 jee itti fufee ilaajaatti taa'ee jechuudha. Insert appropriation bootaa black space kana yoo inni keessatti argamu taate ni argamaa jettee mallattoo kanaan kan guutuu ta'a jechuudha. Yoo hin argamne immoo isa kanaan immoo kan guutuu ta'a jechuudha. Isa kanneen kan ilaallu immoo ta'uu fakkeenyaaf 5 seetii keessa ni argamaa gatii kan jennu kun eeyyee ni argamaa jechuudha. 8 ni argamaa 8 yoo ilaalle takka 2 3 4 5 6 jeeti 8 hin jiru jechuudha. Kanaaf maal jennaan nootiidha jennaan jechuudha. Nooti biiloongidha jechuudha keessatti hin argamu jechuudha. Zeeroon as keessatti hin argamti takkarraa kaa waan ta'eef kanallee maal jennaan elementii kana keessatti hin argamu jennaan jechuudha. Afuraffaa fi torbaffaa immoo isiniif hundi isaa koomantii irra guutaadha. Kanaan jaa ilaasii ilaaluu kan isin hojii ture Saadam Ahmedii galatooma.